Rabbiin sodaadha yaabboleen kiyya warri abaayan sirbitan abaayan hin sirbinaa abaayaan ka sirbaati miti abaayaan hin sirbina. Tiyya yaa obboleessa kiyya kan muuziqaa fi tiktookiin si biratti sa'aatii qabu rabbiin akkamitti kabajaa si biraadhan akkamitti rabbiin kabajaa si biraadhan yaa obboleettii xiyya yaa obboleessa barii kadha laayikii fi fooloon ati jettee rabbiin diqqeessitu kun boru boru barii akka ibidda sitti ta'u beeki wallaahi wallaahi gaafa haati tee tan akkaan jaalattu ta'atee akkaan jaalattu si bira hin jirre gaafa abbaan kan kee si bira hin jirre gaafa obboleessi kee kaatii walii dhalattu si bira hin jirre gaafa kophaa kan kee fuulduree rabbii dhaabattu yaa obboleettii tiyya yaa obboleessa kiyya maal himachuu barii dalagaan tan teete asitti daladhe sima waliin deemti sima booda deemti dalagaan tan laayikii fi fooloon namni sii godhu dhugaa sitti hin fakkaatin yaa obboleettii tiyya dhugaa sitti hin fakkaatin bari laayikii fi fooloon namni siif godhu boru bari ibidda sitti ta'a yaa obboleettii tiyya yaa obboleettii tiyya ibiddi addunyaa gubbaa irra katakkaan dikkoo akkana sutte akkaan si gubu ka fagottuu si gubu barii gaafa addunyaa tanarraa deemte barii gaafa qalbii seenu barii ibiddaatu si keessummeessaa yaa obboleettii yaa obboleessa kiyya maali matta yaa obboleettii tiyya yaa obboleessa kiyya gaafa fuulduree rabbii dhatte yoo hadha akkanatti rabbiin kabajaa takka si biraa dhabe salaata rabbii ka'ati daqiiqaa takka dhaabattee salaattu ka tiktookii sa'aatii tokko muluu biraa ol ka'uun cinqaasitti ta'u salaata rabbii daqiiqaa takkatti dhaabattee salaattu akkaan si jabaattu ni beekama akkaan isinitti ulfaattu ni beekama maaf wal somna wanni wal somnu tokkoon illee hin jiru barii viidiyoo meeqa sirba meeqa ka sammuu keessan keessatti seefii ta'e garuu quraana rabbii namni faatihaa takka mataa keessaa qabu hin jiru wanni wal somnu hin jiru yaa obboleettii tiyya yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii tiyya yaa obboleessa kiyya rabbiin haa sodaannu rabbiin sodaadhaa Bismillahirrahmanirrahim. Mata kurama demta luku jini fakata. Fula rabbi dura demta. Fuli rabbi hinjabata. Neti hichun kasalata. Sitti binna jalalalle. Akkanalle salatale. Ya warra salatan salanne. Ati maa muslima fakkaanne hiniyyuu kaafira jedheeti bofa tokko jira bofni nama nyaatu yaa rabbiin godhii warra inni nyaatu ibiddaan mallisaa afaanini wanta jabaa ga'u ba'ee funyaanini. ما شاء الله ربي أمري كيسنا ديرس دينا مسلمة كانت أكتر ترى ترى إرسين هابولتو ربي نسني هاقديرتو كلام نكيسن كلام مسلم ما ماله إسلام ما ماله واي ديني كنا ماله ربي وان برسين دبسيني ربي أمري سنا ديرس إرسين ترسيس إجولتيا ججبات دانا قدرت دا إسنين بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتو كبجمتو في جالة تمتو دعوتو وردفتو يوتيوب channel كي جالت أرقمتن هون كيسانو جرتو بجراتني فاملي كي يكان على كم بيكيسا ديكا قدا أمانتي كتا غندا إفما أمانتي كتا غندا وصونجن هندن كيسانو جراتا
توقف اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي كن الرانق يفرح من ربي كأمون قمني إسان الرهاجراتو. صلوا على النبي، صلوا على النبي تسليما كثيرا. Guyyaan har'aa kun guyyaa Jum'aati. Guyyaa har'aa kanallee baga Rabbii walumaanuu ittiin nu ga'e. Guyyaa khayrii, guyyaa ibaadaa, guyyaa rizqii, guyyaa imaanaa, guyyaa du'aayii, guyyaa guutuu kadhatu akkasumas zikrii. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. دعائي وكان ذكري ويا راهد ميسون برباش سادا. ربين haja muraada keenya walumaan nu haa guutu. Egaa viidiyoon an jalqaba irratti argitan akkuma argitan viidiyoo kan jalqaba irratti argitanii yeroo hedduu kana namni alaamaa qiyaamati wallaahi rabbiin hunduma kenna anas isinis rabbiin nu haa qajeelchu. Ilmi namaa kamiyyuu badii hin dhabu. Rabbiin warra fakkeessee gubbaan tolfatee jalaan immoo hojii biraa dalagu rabbiin hin taasisinii. Wanni hunduu hojii mataa isaa qaba jechuudha. Viidiyoo jalqabarraa dhageeffattan jedheetanii yaada. Ilmaan keenya hoo maal nurraa dhaalti? Maal nurraa baratti? Yoo kana argitu maal nurraa baratti? Maal nurraa dhaalti? Tokkoffaa namoonni hijaaba uffatanii dannastan jechuudha. Namoonni baay'ee jira ijoolleen tiktookii kanarra. Gariin hijaaba uffatee jalaan surree ol qabatee luka argisiisaa. Gariin hijaaba uffatee sirbaa. Wallaahi obboleeyyan kiyya takka itti cittanii maraattanii jennaan miidiyaa irra baataniitiin hijaaba uffattanii hin dannasina. Itti cittanii dannasuu barbaaddanii luka ol qabachuu barbaaddanii waan feetan ta'uu barbaaddanii ka ulamaa'iin isin gorsee isin dadhabine gorsi nama biraa abadan isin hin seenu. Namni rabbiin hin sodaanne ulumaa illee hin sodaatu, nama kamillee hin sodaatu jechuudha. Tokkoffaa namni rabbi ofii sodaatu. Ilma namaa homaa miti. Ilma namaa namni hunduu qaba akka waliiti. Yoo aqliif sammuun bifaa wal tare malee namni hunduu tokkuma namni wal taruu hin jiru. Asitti yoo akkana jedhu ani awaaqii ani isin gorsaa osoo hin taane inni haguma beekuun waliif waa dhaama. Gaafa guyyaa gala kenna rabbi kaatimaa kenna nu haa tolchu. Akka itti asirraa galan illee hin beekan. Duuti yeroo ammaa dhibee yeroo ammaa kuni yeroo nuun kennu. Ati hoxxaatii, ati ganaa jirtaa, ati maanguddoo, ati du'aa kaatee, ati xiqqishuu, ati ganaa jirtaa, shabaabaa, waggaa dheeraa teettee duutaa. Rabbiin nuun hin jenne gaafa duunu hin beeknu. Har'uma meeqa kami kaasuu har'uma miidiyaa kanarraa kolfu, har'uma miidiyaa kanarraa nu wajjin taphatu, har'uma miidiyaa kanarraa haasa'u, har'uma miidiyaa kanarraa waa barsiisu. Meeqa kami ka deemu osoo hin dhibamin. Meeqa kami ka osoo ganaa waa hedduu yaadu addunyaa kanarraa deema. Kanaafuu duutii hanganuma kana duuti akka nama bishaan dhugeetii jechuudha. Bishaan yeroo dheebottee nu dhugda duuti illee gizee sitti dhuftu hin beektu akkasumallee. Gizee sitti dhuftu hin beektu. Maaliif akka argan ta'anii asirraa deemurra akka nafsiyyaan nama guutu nafsiyyaan tun bara maa hedduu nama ajajji. Fooloorsii kana argachuuf waan hin jirre godhisiin jetti. Uummanni miidiyaa irraa kun fooloorsii argachuuf jechuun wanni inni hin taane hin jiru jechuudha. Wanni inni hin taane hin jiru. Fooloorsii kanaaf yoo yaannu fooloorsii kana arganna jennee yoo yaannu fooloorsii kana gaafa deemnu fudhannee deemna. Fooloorsii miti duniyaa biyya namaa dalayne tanaayyuu duniyaa maxaarree biyya namaa hoggaa meeqa jala nu citee halkanii guyyaa dhaabannee hirriba dhabnee dalayne tanaayyuu hin nyaannaaf hin nyaannu kennayyuu hin beeknu. Isiitu halaalami. Ka'ama fooloorsii kana gaafa akkas ta'e akkas ta'a gaafa guddatee miliyoona naa gale 100 naa gale 50 maarree naa gale akkas ta'a karoorri keenya akkas yoo miidiyaa irratti amma akka argine kana taanu jechuudha. Safulleen hin jiru safuuf saalillee fixatamee xiqqaan nu laalaa guddaan nu laalaa ulamaa'in nu laalaa namni yoo gizalleen teekinooloojiillee yoo jijjiirame xiqqoo qaanfiin nama keessatti argamuu qaba. Xiqqoo saaliin nama keessatti argamuu qaba. Xiqqoo safuun nama keessatti argamuu qaba. Safulleen hin jiru, saalillee hin jiru, adabnis hin jiru, naamusnis hin jiru. Rabbiin warra akkasii nuun godhin, rabbi warra akkasii nuun taasisin. Yoo wallaallee nurra jiraate immoo rabbi ifa nuu haa banu. Baruu gabboo qabrii keessatti numa qixaaxa'ama. Fooloorsii har'a akkana maraannuu fi kana fudhannee hin deemnu. Inshaallah 10,000 miti 20,000 miti 30 miliyoona tiriliyoona yoo ta'e fudhannee asirraa hin deemnu jechuudha. Kana beekuu qabna. Fudhannee hin deemnu. Kan nu fayyadu maaliif
akhlaaqa gaarii qabaatu, naamusa qabaatu, adaba qabaatu, diinii rabbii barachuu, yoo hin beekne immoo dhageeffachuu. Dhageeffatanii eegasii diinii rabbii baratanii immoo wanna feene osoo hojjenne tiktookii kanarratti wanna feene anis isinis jechuudha waan feene osoo hojjenne osoo nama arrabsine jechuudha nafsiyaan tun sirbillee nuun jetti namallee arrabsi nuun jetti waan hin taane safuu waan safuuf seerallee cabsuu waan adda addaa dalagii bakka hin feemas ta'a nama jetti qalbiin nafsiyaan tun akka nafsiyaan nama goote akka qalbiin nama goote yoo ta'an immoo wajji badanii jechuudha qiletti nama galchiti nafsiyaan tun gadaliin nama galchiti jechuudha kanaafi. Har'a ilmoon kennan maan nurra hundi kenna daa'ima miti daa'imni hin jiru maan nurraa barata ilmaan nuti dhallu jechuudha maan nurraa barata ilmaan kan ganaa dhallu kan dhallellee ilmaan kenna maal barata yoo nu akkana har'a taane ilmaan kenna boru kana lama ta'a najjana min zaalika yaa rabbi allah ilmaan kennallee akkanan godhin nus akkanan godhin yaa rabbi kama akkana ta'e kana yaa rabbi qajeelchi ati yoo sirbuu barbaadde ati yoo akka barbaadde ta'uu barbaadde san nu rakkisu situ gabboo qabritti gala anis hojii kiyyaan gala atis hojii keetiin galta hundi isaatu hojii isaatiin gala ka jannata galu ka azaaba galullee rabbitu beeka nuti hin murteessu nuti hin beeknullee garuu hijaaba godhattanii hijaaba rabbiin satrul awraa jedhee kabajaa godhe kana hijaaba godhattanii hin dannasin dannasuu eega barbaadan dannasuu barbaadanii miisee tokko irratti fammasuu barbaadanii fooloowarsii haruu barbaadanii maaliif hajjabattarree maaliif hijaaban sirbite hijaabni ka sirbaati inshaallah. Maaltu hijaaban nama sirbisiisa hin jiru huccuun ka biraa kan sirbaniin hin jiru takka itti jettee maraatti kalas itti huccuu biraatiin dannasi kan barbaadde hin dannasi hijaabni kabaja qaba hijaabni kan kabajaati kan satiriiti kan naamusaati malee kan ittiin sirbaniif itti tokkoon keessan jechuudha warri hijaaba godhatanii miidiyaarra sirbitan kuni hajjabachuufi miti hajjabachuuf osoo hin taane sodaa madaa miti sodaa madaamii dhiisi madaamii biraa galta sodaa rabbii san sodaadhu hijaaban hajjabattee hin dannasin. Fuuluma kee noormaalan bayitii dannasi kalas hijaabni kan daansitii miti wanni hunduu mataa isaa wanta hojii mataa isaa qaba hijaabni kan satrii awwatiif sattaratan malee ka ittiin dannasanii miti mee maal argatta yeroo hijaaba namni sattiriif naamusaaf kabajaaf adabaaf godhatu ati yoo fuuteetiin ittiin sirbitu maal huccuun sirbaa hin jiru huccuun sirballee hin jira bar dhabameeti miti. Ati sodaa madaamii sodaatte malee sodaa rabbii hin sodaanne madaamiin na argitee waan agootii sodaatte malee sodaa rabbii hin sodaanne hijaabni kun garuu kan waa hedduurraa hajjabatanii kalaas dubartii hajjabattu akka muuziqoola hin qabne muuziqoola qabdu tiisisin ittiin xiixu muuziqoola hin qabne immoo tiisatti xiixa akkasi abbaan argachi ilaalee hin kajeelu amma gariin. استغفر الله العظيم الله أكبر أذان نبي فتشاول الديبنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير إجا رب اليوم الديبنا جرا أذان نبي جنا أدان كتير فيديو كنا في بولين كان هندك سنو سنجال إلى من ما كم يدون كانوا بلش سنجون هندك سنو بولين كي هندك سنو كان دير اللي كان شمر اللي جبا كيسن كاب والله دو جبا كيسن كاب ربي نتأرجع garuu duuti tuni guyyaa nama fudhatu du'allee yaaduun nu barbaachisa akkuma duniyaa dalagannee yaannaa maal dalagannaa maal jijjiiranna jennee yaanna miti maaliin jiraannaa maal of karoora qabna hundi keenya of duratti jireenyi keenya akkamiin maal fooyyeffannaa jennee manaa baanee karoora kana yaanna hundi keenya kan wanni biyyaa nu baase akkasuma jiruu ganda akiraa jiruma ganda duniyaa bichaa yaannu ta ganda akiraallee nu yaachisuu qabdi. Akka arginu hin taane amma fooloos kana guddifachuuf akkana taanami illaa kana dhiisaa kana fudhannee hin deemnu miliyeenallee tiriliyoonallee osoo ta'e wallaa fudhannee hin deemnu inni takka carqii adii malee wanni gadi nu qabrii fudhannee gallu takka hin jiru kanaafi ani jibbaa keessaniif miti kan waa dubbadhu boru isinumatu rakkata malee hundi keenya anis waan hamtuu yoo dalage isinuu na gorsitan koomantii jalatti jechuudha obboleeyyan kiyya waan taataniif rabbi obboleeyyan maatii faamilii rabbii waan nu taasiseef kanaaf anuu yoo dogongore isinuu na gorsa waan akkana sirrii miti jettanii koomantii jalatti na gorsuu dandeettan gorsa keessaniin fudhadhu waan diduuf hin jiru kanaaf obboleeyyan kiyya. Akkasii obboleeyyan kiyya waluma gorfachuuf maafi malee hanguma wal beeynu irraa jalaa wal gorfachuu fi waan kayrii waliif dabarsuuf gaariidha hanga addunyaa kanarra jiran miidiyaa fayyadamuun eegalamaan oolle kanaaf haga dandeenyu immoo sodaa rabbii keenya of keessaa dhabuu nu barbaachisu gaafa asirraa deemnu immoo hin beekamu
anis isinis. Kanaafuu hanga addunyaa kanarra jirru immoo osoo nafsiyaan teenna akkana ta'e ajaja nafsee teennaa jala deemuu hin qabnu, akka nafsiyaan teenna nu goote ta'uu hin qabnu. Kanaaf viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Kanaaf rabbii keenya haa sodaannu. Feemas nuun homaa nuun gootu hunda asumarraa dhiifnee gallaa. Kanaafuu feemas osoo ta'e warruma nu dura deemanii ta'a feemasanii namni fudhatee deemee hin jiru. Waa hunda duniyaa tana gubbarra dhiifna. Akkasii warra rabbii ofii sodaatee, warra sattaratee, warra naamusa godhateetiin saalfatee safuun jiraatu rabbi nu haa taasisu. Rabbiin amri kulli nu haa laafisu. Egaa haga viidiyoo biraatti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee.